United injifachuudhaan imala shaampiyoonummaadhaaf qabu hanga torbee xumuraatti akka eegamu itti fufsiiseera. Tapha olaantummaan dirree keessatti kan Manchester United ture Arsenal ammoo goolii 1-0dhaan injifatee baheera. Keessumattuu waggoota 20 booda waancaa liigichaa fudhachuudhaaf kan dhiyaate zaggaan Arsenal tapha kaleessaa kanaan carraa goolii uumuudhaan Manchester United caalaa fooyya'aadha kan inni ture. Yeroo 11 kubbaa gara goolitti yaaleera. 5 kallattii sirrii kan eeggatteedha. Manchester United kubbaa kallattii sirrii eeggatte 2 qofa kan yaale keessumattuu daqiiqaa 20ffaa irratti ammoo kubbaa Kai Havertz minjeesseef Leandro Trossard galchuudhaan bara 2006-2007 booda Manchester United irratti Old Trafford irratti jechuudha kan isaan injifatanii deebi'anii dhaqaa galaan bara 2006 dirree fi dirreedhaan ala Manchester United irratti injifannoo galmeessee ture. Arsenal sana booda bara kana yeroo jalqabaatii fi tapha jalqabaatiin Emirates 3-1 mo'achuun ni yaadatama. Tapha kaleessaatiin ammoo goolii 1-0dhaan Old Trafford'itti dhaqanii kan isaan mo'atanii taphoota keessumattuu kaleessaa kanaan Arsenal jechuudha akkaataan isaan xiinsammuun taphattoota Arsenal kan Manchester United caalaa fooyyee akkaataa isaan itti turan adda ture jechuun ni danda'ama. Goolii Arsenal ittiin injifate kanaaf ammoo dogongorri taphattoota Manchester United keessumattuu ammoo Casemiroon gooliin tun akka galtuuf qeeqameera. Akkaataan inni ittiin qeeqame ammoo kubbaan kun Kai Havertz kubbaa kana argachuun dura akka inni taphaan ala yookaan immoo offside ta'uuf gochuu danda'a ture. Taphataan kun kallattiidhaan sarara dhaabbachuudhaan qixa Kai Havertz yookaan immoo Kai Havertz taphaan ala akka hin taaneef shoora guddaa baateera. Kanaan alatti gara gooliitti yeroo dhiyaatutti Trossard kubbaa kana yeroo argatutti dugda isaa duuba ture yookaan siqeetiin jidduu isaaniitti sarara dhiphisuu dhabuu isaatiin Casemiroon gooliin kaleessa galtee fi dadhabbina isaati jechuudhaan qeeqa guddaa keessummeesseera. Inumaayyuu taphattoonni Manchester United kan duraanii kan akka Roy Keane akkasuma immoo Wayne Rooney fa'aani taphataa kanarratti qeeqaniiru. Taphataa Manchester United madaaluu miti jedhaniiru. Taphataa mana barumsaa oolu jechuudhaan inumaa Roy Keane kan inni qeeqee schoolboy jedhaniira taphataa kanaan kaleessa Casemiroodhaan jechuudha. Taphataan kun muuxannoo guddaa qaba jedhameeti kan inni Real Madrid gara Manchester United dhufe. Haa ta'uuti Erik ten Hag jalatti taphattoota maallaqni guddaan itti ba'ee garuu hamma yaadame hin milkaa'in keessaa isaan tokkodha. As dhiyeenyatti ammoo taphattoota qeeqaman keessaa Casemiroon jalqaba irratti eerama. Egaa Kai Havertz bara kana ammoo milkaa'insa Arsenal fi taphataa murteessaadha. Takkaa'u goolii ni galcha. Goolii galchuu yoo baate kubbaa minjeessee kenna. Sarara ittisaa garee faallatti irratti illee taphataan kun dhiibbaa inni geessisuun Arsenal bara kana imala shaampiyoonummaatiif akka morkatuuf taphattoota gahee olaanaa baatan keessaa isa tokkodha. Gareen Mikel Arteetaadha. Arsenal bara kana kilaboota Premier League England gurguddoo jedhaman top 6 warra jedhaman kana jechuudha hunduma isaanii mo'ateera. Dhuguma kilaboota bara kana shaampiyoonummaadhaaf dandeettii qaban keessaa tokko ta'uu isaatillee kan itti mirkaneessedha Arsenal. Keessumattuu garee cimaarraa qabxii akkaataa isaan ittiin eegsifatanii ba'anii goolii yoo galchan ittisanii bahuu akkaataa isaatti danda'anis adda ture jechuun ni danda'ama. Arsenal jechuudha taphoota 17 barri 2024 erga seene taphateen tapha tokkoon qofa Aston Villaadhaan kan inni mo'ame. Sana alatti tapha Manchester Citydhaan qixa baheen alatti taphoota 15 mo'atee tokkoon qixa baheera. Arsenal Mikel Arteetaan guyyaan kun guyyaa addaati jechuudhaan guyyaa kaleessaa kan isaan ittiin dinqisiifatanii qabxiin nuti argan tokkummaa keenyan kan itti mirkaneessine kan itti mul'ifnedha. Gareen kun garee cimaa akkamii akka ta'e kan itti mirkaneessine jechuudhaan kan garee isaa taphattoota isaa dinqisiifate tokkummaan taphattoota isaanii gidduu jiru kan inni dinqisiifate akkasuma immoo miirri deeggartoota Arsenal keessa jiru gammachuu isaanii daranuu akka itti dabaleedha. Dabaluudhaanis Mikel Arteetaan guyyaa xumuraatti Everton waliin kan isaan taphatan Everton dirree ofiitti irratti kan isaan waliin taphatanii haa ta'uuti tapha sanaan dura boru Manchester City Tottenham waliin kan inni taphatu. Kanaaf amma gammachuu keenya dhandhamanne tapha Manchester City fi Tottenham waliin taphatan kana hawwii guddaadhaan eegan jira. Akkasuma immoo taphicha daawwachuudhaafis qophaa'eera jechuudhaan Mikel Arteetaan kan isaan dubbatanii qabxii kana daranuu baay'ee eegna jedheera. Kilaba London kan biraa Tottenham irraa akka isaan Manchester City injifatanii waggoota 20 booda hawwii yookaan immoo karoora nuti qabnu kana akka nuti mirkeeffannuuf taphni Tottenham Manchester City waliin qabu murteessaadha jedheera. Kai Havertz gama isaatiin ani tapha
Manchester City Tottenham waliin qabu deeggara Tottenham ta'ee dhiyaadha jedheera tapha kanaan jechuudha. Xiinxaltoonni fi akkasuma immoo oobtaa dabalatee tilmaama ammas Manchester City dhaaf kennaaru. Premier League England xiinxalli oobtaadha. Arsenal ammas 41.3 Premier League England kana injifachuudhaaf carraadha kan inni qabu 58.7 Manchester City shaampiyoonii England ta'uu danda'a jechuudhaan kan raage jechuudha. Oobtanii xiinxaltoonni fi taphattoonni duraanii kan morkii kaleessatiin booda yaada kennaniin ammoo ammas Manchester City carraadha qaba. Carraan Manchester City dha kun garuu harka Tottenham akka jirudha. Akkasuma immoo kan Arsenal illee harka Tottenham jira jechuudhaan sababni isaa Arsenal shaampiyoonii ta'uudhaaf Tottenham Manchester City injifachuu qaba jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Taphataan duraanii Arsenal fi xiinxalaan kubbaa miilaadha Paul Marston tapha har'a Aston Villa Liverpool waliin qabu kanas yaada keessa galchuudhaan tariitii Aston Villa Liverpool injifatee hirmaannaa Champions League Europa dursee kan mirkaneeffatu taanaan Tottenham abdii hin qabu. Kun tariitii Tottenham amma dursee Aston Villa Champions League Europa kan mirkaneeffatu taanaan shaampiyoonii Europa Champions League Europa keessaan waan ba'uuf Manchester City dhaan salphaadhumatti mo'atama. Keessumattuu immoo Arsenal akka waancaa kana fudhatu hin barbaadu waan ta'eef taphni Aston Villa Liverpool waliin taphatu kan Tottenham Manchester City waliin taphatu gadi miti jechuudhaan tapha kana kan inni qeeqe. Dabalataan keessumattuu tariitii tapha boru Tottenham Manchester City waliin qabu kana Tottenham Manchester City kan injifatu yoo ta'e mallattoo Tottenham yookaan immoo kan isaan taatoo jedhanii qaama isaanii irratti wanta jaalatan godhatan kana isa kan Tottenham qaama kee irratti godhadha harka koo irratti taasifadha jechuudhaan deeggarsa Tottenhamiif qabu kan inni ibse. Manchester City kan injifatan yoo ta'e jechuudhaan qooseela Paul Marston jechuudha. Roy Keane ammoo tapha kaleessa kanaan booda keessumattuu kana dura ani Manchester City qeeqan ture jechuudhaan dubbateera. Qeeqni fi mormiin Manchester City irratti taasisaa ture sirrii miti jechuudhaan dubbateera. Inumaayyuu qeeqa koo shakkaan jira akkaataan as dhiyeenya Manchester City taphoota darban itti injifataa jiru dhugumatti Manchester City garee gara boodaatti irratti hin danda'amne ta'uusaa mirkaneesseera jechuudhaan kan isaan inni dubbate. Ammas an Manchester City Tottenham kan injifatu yoo ta'e waancaa kana Manchester City Arsenalin caalee fudhachuu danda'a jechuudhaan Roy Keane kan inni dubbate. Akkaataan isaanii Fulham ittiin injifatan jalqaba tapha Fulham ittiin injifatan san irratti ilmaayyuu Manchester City ni qorama jedhee eegan ture. Haa ta'uti salphaadhumatti goolii 4 Manchester City Fulham irratti galchee injifachuun isaa ammas Manchester City Arsenal irratti dhiibbaa taasisu itti fufa jedhee yaada jechuudhaan kan inni dubbate. Caalaadhumatti Tottenham bara kana akkaataan isaan kilabootuma xixinnoo jedhamanii ittiin mo'atamullee tapha kanaan tariitii Manchester City ulfaachuu dhiisuu mala. Arsenal garuu ga'umsi inni mul'isaa jiru adda jechuudhaan kan inni dinqisiifate. Dabalataan Manchester United bara kana garee morkataa miti jechuudhaan qeeqeera Roy Keane. Haa ta'uti Erik ten Hag tapha kaleessatiin booda Manchester United taphattoonni isaanii ga'umsa isaan dirree keessatti agarsiisanii adda ture. Ilmaayyuu sochii taphaatiin fooyyee turre jechuudhaan kan inni dubbate. Haa ta'uti abbaan qabeenyaa dhiyeenya qooda 27 ol bitatan Ratcliffe kaleessa dirree keessa isaanii taphicha daawwataa turanii tariitii Erik ten Hag kana booda hojiirra geggeessuu malu jedhamanii sodaatamaa kan isaan turanii ga'umsa isaan dirree keessatti mul'isan dhugaatti dubbachuudhaaf kaleessa adda ture. Taphattoonni murteessoon Bruno Fernandes akkasuma Marcus Rashford tapha kaleessaa kana miidhamaan dirree keessa hin turre. Taphattoota kan biroo kan akka Ahmad Diallo fa'aa fayyadamaadha ture Manchester United jechuudha kaleessa. Dabalataan Amrabat akkasuma immoo Scott McTominay jijjiiranii tapha kaleessaa kanaan egaa Crystal Palace goolii 4-0 mo'atamanii sochiin isaan dirree keessatti taasisaa turan baay'ee olaanaa kan isaan turanii. Haa ta'uti amma Manchester United hirmaannaa Awurooppaadhaa argachuudhaaf yaaddootti gadi bu'eera. Chelsea irraa qabxii sadiin gadi siqee sadarkaa 7ffaan irraa fudhamee 8ffaarra taa'eera. Manchester United tapha tokko hafa. Chelsea tapha itti aanuun tariitii Newcastle fi Chelsea keessaa tokko dorgommiilee Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf carraa kan isaan qaban. Kana jechuun Manchester United tariitii waancaa FA kan xumuraa Manchester City waliin qabu yoo injifate qofaadha kan inni dorgommiilee Awurooppaa argachuu danda'u. Inumaayyuu xiinxaltoonni fi akkasuma roonii dabalatee yaada kaleessa kennaniin yeroo Louis van Gaal Manchester United leenjisaa ture bara 2010
jaatti ga'umsa fooyyee mul'isaa hin turre garuu qabxiin Manchester United bara kana galmeesseef ga'umsi bara sana Lewis Van Gaal jalatti mul'isaa turre waliif haalladha akka ka'umsi akkasuma immoo injifannoof miirri qabnu adda ture jechuudhaan Wayne Rooney kaleessa yaada isaa kan inni kenne keessumattuu taphattoonni Manchester United akkaataan tapha isaan ittiin taphatan amanamummaa Erik ten Hag hin qaban taphattoonni kunneen xumura bara kanaatitti Manchester United keessaa ni geggeeffamu jedheen eega jechuudhaan Wayne Rooney taphataan duraanii kan Manchester United kan inni dubbate maraafuu Arsenal kaleessa qabxii isaa 86 gachuudhaan Manchester City caalee imala shaampiyoonummaadhaaf taasisu itti fufeera Arsenal jechuudha kan jechuun hanga xumuraatti kan taphatu ta'e qabxii 89 shaampiyoonii ta'uu danda'a yoo Manchester City Tottenham mo'atame jechuudha kana ta'uu baannaan garuu qabxii 89 walitti qabatee Manchester City taphoota lamaan kan injifatu yoo ta'e Arsenal sadarkaa lammaffaadhaan akkuma bara darbee hanga xumuraatti morkataa ture shaampiyoonummaa keessaa ba'uu danda'a ga'umsi Manchester United Old Trafford irratti agarsiisaa ture dabalatee walumaa gala bara kana taphoota dorgommii hundumaan taphoota 19 mo'atameera kun ammoo waggoota 40 shaniin booda kan jalqabaati Manchester United bara 1977 booda jechuudha goolii 82 irratti galeera Manchester United kun ammoo waggoota 53 booda riikoordii gadi aanaadha taphoota 9 dirree isaaniitti irrattis mo'atamanii jiru Manchester United jechuudha bara kana walumaa gala riikoordiin Manchester United bara kana hin fooyyessin hin jiru riikoordiin gadi aanaan jechuudha taphoota kilaboota xixinnoodhaan waggoota dheeraadhaan booda dirree isaaniitti irratti mo'atamuudhaan wal qabatee kun Erik ten Hag garee isaanii jajaajilan waliif faallaa ta'uun isaanii ammoo akka qeeqa keessummeessuuf sababa ta'eera Premier League England kanaan sanbata torbee 37ffaarra kai kanaan jechuudha Manchester City injifachuudhaan akkaatuma Premier League England hanga xumuraatti shaampiyoonummaadhaaf taasisu itti fufeera sadarkaa lammaffaatti gadi bu'eera jalqaba tokkoffaatti ol siqeera Manchester City kaleessa dursummaan irraa fudhatameera garaagarummaa gooliitiin illee Arsenal inni caalama garaagarummaa goolii 3tti jidduu isaanii jira Manchester City tariitii taphoota itti aananiin Arsenal qixa ba'ee Tottenham waliin qixa ba'ee kan itti aanu injifate qabxiidhaan wal qixxaatu gooliidhaan immoo Arsenal ni caala tapha sanbataa kana Josko Gvardiol gooliiwwan lama galcheera tapha Manchester City 4-0dhaan fuula mo'ate kanaani Phil Foden fi Alvarez gooliiwwan dabalataa galchuudhaan Manchester City 4-0dhaan injifate qabxii 85 sadarkaa lammaffaarra ta'uudhaan itti fufeera Pep Guardiola hanga xumuraatti waan jedhaaf ni morkanna jedhaniiru Ange Postecoglou garuu tapha kana dura dhaaddataniiru Manchester City irratti ga'umsa qabnu hunda fayyadamnee Champions League Europa argachuuf ni morkanna jedhaniiru Pep Guardiola tariitii taphattoota isaanii dinqisiifataniiru dhiibbaa dandamachuudha hanga xumuraatti shaampiyoonummaa David Moyes kaleessa tapha sanbataa kanaan geggeessan taasifamee fiira jechuun ni danda'ama deeggartoonni kilabichaa harka dha'uudhaan isa simataniiru xumura bara dorgommichaatti West Ham gadi lakkisa jedhamaa eegamaa kan jiru Crystal Palace goolii 3-1 Wolves mo'ateera keessumattuu Crystal Palace ga'umsi bara kana mul'isaa jiru addaa qabxii 46 sadarkaa 12ffaarra taa'eera kilabni kun injifannoo 5 walitti aansee galmeesseera taphoota 5 darbaniin hin mo'atamne Olise Mateettaa fi Izeedha gooliiwwan 3 kan isaan galchanii keessumattuu